tu hamarre sarrabbute harka bitaan ol gorta bajaaj sokol yaabbatte yoo adaree ol deemtu hamarre sarrabbute harka mirgaatti gorte bajaaj sokol yaabbatte kallattii lamaan kana karaan guddaan beekamte majlisni shaadamtuudha dheyxee biira qubatte haala maddaa raashii ni barta yoo cidheete fakkeenyarraa fudhatte barsiisuutu irra caalaa rabbi umrii haa kennu شغادمتولا أكاتا مداراشي مقوتا وجلالا خمكاتي مكاسي جن لا شادمتولا أكايت جلكبن دبيغا فأولا دران نبني براتو دراسو الرجالان أما حواسني بياس دمقي الرجالان لكي شيختي مرسي براغن دير أفدلا ومن خم مسلوفا حراشي الرجالان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردف توتا في خبجم توتا سنة نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه خنم بيجي خيسا جرتان في خنم بيجي على خيسا ندوة جرتان جهة فيسبوكاتي في جهة تيك توك نهاتو جهة يوتيوبات نساتو خنم ندوة جرتان waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu galatooma warreen ammaa nu daawwachaa ammaa halaalaa jirtu hedduu galatooma waan tokko kaniin jechuu barbaadu waan biraati miti wooma tokko nama keenyaa yaachifte keessaa takka maal waan jiru yoo jettanii isinitti kadheeratu taate maali dhaloonni ammaan tanaa kun karam deemaa jira booddeen dhaloota kanaa maali waan jiru hedduu waan naquuqe keessaa takka booddeen dhaloota kanaa kanneen shabaabni ammaan tanaa maal dalagaa jira shabaabtittiin ammaan tanaa maal dalagaa jirti garaagarummaan duraanii fi ammaa maali bara duruu keessaa fi bara abbootii teenyaatii fi ummaa teenya faa keessa garaagarummaan jirtuu fi taammaa maali akkamiif deema dhaloonni laata dhaloonni ammaan tanaa kun maal dalaguu deema booda akkam ta'uu deema waan jiru hedduu na yaachise khadiiraatis olumaa gad deema taacoree isaa qabatee haayilaandii isaa fiita qabee olumaa gad deema jechuudha qooyi amaanan ummataa amaanan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan guutuu ummatatti dhufte dhiiraa dhalatti dhufte xiqqaa guddatti dhufte qooyi eenyutu dhaala kan shamarranitis amaanan Aishaa faa amaanan Faatimaa faa amaanan Aishaan sababa isiitiin arrabsamte akkasitti sababa diin kanaati jecha amaanan ammas manguddota keessaa Abii Bakr Siddiiq Abdullah bin Usmaan radiyallahu ta'ala anhu itti rakkoo meeqa qunname irra caalaan khalqiidha irra caalan namaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi biraa ittiin dhufe ittiin azaate shabaabni yookaan Aliyyi sababa isaatiin akkatti rakkoo meeqa qunname Aliyyi shabaabummaa kana keessatti inni fakkeenyaaf shabaabni yeroo ammaan tanaa fakkeenya godhachuu qaba amaanaa isaa sangoolaata dantaadha kan dubraatis amaanan Aishaa faan dantaadha kan manguddoo dhiiraatis amaanan Abii Bakrii sun dantaadha waan jedhamu agarsiisa jechuudha dantaadha akkasii laata qooyi maali amaanan Khadiijaa dantaadha kaawwan keenya haadholee teenyaa guutumatti amaanan Khadiijaa dantaadha jechuudha itti yaaduu qabna dhaloonni ammaan tanaa kun hannatti kutee kun zulmitti kutee karaa adda addaatiin nama wabbe garuu laata diin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyu hafa garuu abbaan dhabu kumaatamaan jira garuu matuma keetiif booddeen teessii turuudhaaf amma tolfachuu qabdaa bar ni wallaalte malee ni wallaalte amma silaa tolfachuu qabda ture booddee tante garuu rabbi si wallaalchise maalin jaaree rabbi sitti haayimu kanaaf oboleeyyan
kan mee dhaamsa kiyya kana dhageessan kanneen barachaa jirtan muta'allimni diin al-islaam silaa dhageeffachuun dhaqqabdantiin kanatti bololo jirtanii kima jechaadha. Akka tasaa yoo dhaamsa kiyya na dhageesse wallaahi yaa onaa jabaaddu irra caalan qalqiidhaasi nama taaxaa jiru ka qabeenyan qaba jiru ka beekumsan qaba jiru kan hundarra siiturra abdii biyyaati siiturra nama jabaadha jabaadhume. Mee koonis ilaali kajoollee daa'ima akkamii guddifachuu jirta laata booddeen jiruu teetii akkam ta'uudhaa teessi. Kanaaf hawaasa keenya obboleeyyan kiyya kan dhiiraa dhalaadhaa kan xiqqaa guddaadhaa wanni dubbachuu barbaadu waan biraa osoo hin taane waan booddee teenya nu milkeessa irratti xiyyeeffachuu qabna. Waan booddee teenya nu milkeessaa waan akhiraa teenyaaf nu milkeessaa kanarratti xiyyeeffachuu qabna obboleeyyan. Daa'ima guddifachuu qabna karaa bareedaa ta'een karaa ittiin guyyaa qiyaamaadhaa jannata keessatti taaja ittiin uwwifamnuun. Kanaaf galatoomaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Dhaamsa kiyya kana namni garteera mee rabbumaa je'i rahmaanii si uume je'iti atillee ni milkoofta sababa saniini mee nama sheer godhi dabarsi. وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.